tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakka lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu galanni filfinne Waaqayyoof haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa irraa kan qophiin ani qabadhe isinii dhiyaadhe viidiyoowwan garaa garaa sin barsiisa sin hubachiisa jedhee sooshaal miidiyaa irraatii walitti qabadhe isinii dhiyaadhe jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na hordofaa. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa jechaa kallattiidhumaan gara qophii keenyatti darbina. Viidiyoo keenya jalqabaa keessatti kan laallu waa'ee luboota sadii yookiin immoo qeessota sadii aftaamuu dhabuu waa'ee qeessota sadii irratti yookiin luboota sadii irratti wanta inni dubbatee waliin laalla. As keessaa yaada ijoo waan fudhannu qabna. Kallattiidhumaan gara viidiyootti isin dabarseetinan walitti deebi'a. Qeessonni yeroo baay'ee bataskaana keessaa namoonni dhaqanii cubbuu isaaniitti matanii cubbuu isaanii sanaaf Waaqayyoon namaaf kadhatu nabsa abbaatii ta'anii. Innaan qeessonni sadii ta'anii guyyaa tokko mari'achuu jalqaban. Nuti yeroo baay'ee cubbuu namaatiif Waaqayyoon namaaf kadhachaa oolla. Kan keenya nama nuu kadhatu hin qabnu kottaa sadan keenya rakkoo qabnu walitti himnee Waaqayyoon waliin kadhanna jedhanii qofaatti obbaasan. Qeessota sadan keessaa tokko mee ati rakkoon kee maali jedhanii gaafataniinnan ani rakkoon kiyya jedhe qeessini tokko. Horiin jaalladhaa jedhe. Horii jaallachuurraan kan ka'e horii waldaa keenya keessa jiru hundumaa kan saame kan hate ana kanaaf naa kadhadhaa jedhe. Isa lammaffaa bara immoo dhaqan. Atoo maanni rakkoon keenya ani immoo rakkoon koo inni guddaan dubartiin jaalladhaa jedhe. Dubartii babbareedduu bira darbuu hin danda'u jedhe. Dubartoota waldaa keenya keessa jiran hunda isaanii fixeedhaa jedhe. Qeessi isa sadaffaa immoo gaafatan. Atoo maanni rakkoon kee jennaan immimmaan saganna qaba. Rakkoon kiyya eenyaan oduu qabachuu hin danda'u. Waan namni natti hime daqiiqaa 5 obbira tursuu hin danda'u. Waan isin amma natti himtan hicitii keessan kana hundumaa asii gaafan gadi bu'a waan namatti himuu fi Waaqayyoon naaf kadhadhaa jedhee ba'ee sokkee jedhan. Viidiyoo kanarraatiin waa'ee iddoo akka fudhattan adiin qaba. Aftaamuu dhabuun amantaan isaa Prootestaantiidha. Haa ta'u malee ergaa guddaa qaba viidiyoon. Yeroo ammaa kana kutaalee biyyoota adda addaa keessatti obboloonni keenya shamarranii godaananii yookiin immoo adeemsa jireenya foonummaa isaanii fooyyessuudhaaf jecha bittinnaanii jiran irratti rakkooleen haala siyaanaa kanaan wal qabatee irra qaqqabu kanan kan wal fakkaatu. Luba kan hin taane luba jechuudhaan barsiisaa kan hin taane barsiisaa jechuudhaan obboloota keenya karaa adda addaatiin diinagdeedhaan kallattii ittiin miidhaa jiran keessaa tokko isa kanadha. Horii isaanii ani gaabbiin siif laadhaa gaabbiin siif kennaa gaabbiin kee immoo kan sirraatti dhiqamuu danda'u qarshii hanga kanaa yoo kaffaltee qofadha jechuudhaan qarshii isaanii kan irraa guuran luboota kan hin taane maqaa lubootatiin kan dhufan gogaa hoolaa uffatan ni ofirraa of eeggadhaa akkuma jedheen macaafni qulqulluun warri akkasii kan dhufan jiru. Kanaaf of eeggachuun barbaachisaadha. Ergaa guddaa qaba kan hin jedheen kanaaf. Gama biraatiin immoo fedhii hafuurawaadhaaf fakkaatanii nama hafuurawaa fakkaatanii fedhii fooniif kan deeman ni jiru. Lammaffaa immoo waan isin itti himattan waan isin iccitii keessan itti baafattan dabarsanii qaama biraadhaaf kan laatan kan labsan ni jiru waan ta'eef gaafa gaabbii qabattan abbaa gaabbii gaafa qabattan addaan baastanii ilaaluun qabachuun barbaachisaadha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1 irratti hafuurota hundumaa hin amaninaa qoraatii ilaalaa akkuma jedhu qortanii madaaltanii buustanii ilaaluun barbaachisaadha. Luba kan fakkaatan qoobiin markaatoodhaaf finfinneedhaa bitatanii masqalii qabatanii kan deddeeman baay'ee waan jiraniif maqaan isaanii walii galaan luboota yoo ta'an iyyuu maqaa kana ilaaltanii qoobii ilaaltanii masqalii ilaaltanii akka inni shawwadamne of eeggannoodhaan kadhannaadhaan ciminaan amantaadhaan laaltanii sakattaatanitti siquun barbaachisaadha. Hafuura gaafa jedhamu hafuurri Waaqayyo jira hafuurri hamaan jira waan ta'eef hafuurri hamaan immoo hojii dabaa hojii hin taane raawwata. Hafuurri qulqulluun immoo hojii gaarii nama raawwachiisa waan ta'eef kanaaf addaan baafachuun barbaachisaadhaan haamsa qophii kiyyaati. Dabalatan gara haala yerootiin wal qabatu dhimma fannootti walisee. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een fannoon nu kadhaa jiru. Mee waa'ee fannoo irratti barnoota laatame tokko gabaabaa waliin dhaggeeffannee walitti taane. Beekumsaan haa ta'u wallaalummaan warri tokko fannoon kunoo mukaa maal isinii godhaa nuun jedhu akka ilaalcha isaaniitti amma gaaffii wal fakkaatu tokko dhiyeessuu hin dandeenye. Hundi keenya mana qabnaa haa jennu. Manni keenya balballi isaa mukarraa hojjetame. Ala oollee yeroo dhufnu jiruudha. Balballi cufameera yoo ta'e mana nama keessa jiru waamne maal nuu bani jennee gaafanna. Balbala nuu bani jenna malee muka nuu bani hin jennu. Maqaan isaa jijjiiramee balbala jedhameera. Manni keenya immoo foddaa qabaa haa jennu. Yoo nutti bulluqe immoo foddaa kana naa bani jenna malee muka kana naa bani hin jennu. Baabboon harmeen keenyas taa'uu barbaadu ta'a yoo dadhaban. Wambariin sun immoo barcummi sun immoo mukarraa hojjetame haa jennu. Maal naa kenni jedhu ijoollee daa'ima waamanii
barcuma naa laadhu wambarii naa laadhu jedhu muka naa laadhu hin jedhan. Fannoon akka mukarraa hojjetame eenyuyyuu hin ganu maqaan isaa jijjiiramee garuu fannoo jedhameera. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti waa'ee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisa irra jiraniif gowwummaa nuuf garuu fannoo humna keenyadha. Fannoo nageenya keenya, fannoo fayyina keenyadha. Egaati namoonni baay'een fannoo mukadha jedhe fannoo mukadha. Dhala namaa miti fannoo muka ta'uusaa mukarraa hojjetamuusaa seexanniyyuu ni beeka. Garuu fannoodhaan amma mukaa hin jennu. Fannoon erga fannoo ta'e booda akkuma abbaan keenya barumsa isaanii keessatti kaasanii nu hubachiisuudhaaf yaadanitti fannoodhaaniin fannoo jennaan malee fannoodhaan muka hin jennu. Garuu maalirraa hojjetame? Mukarraa hojjetamee jennee ni amana. Kanaafuu egaa fannoon humna keenya ta'uusaa, fannoon fayyina keenya ta'uusaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluu irratti dhangalaasee mallattoo eenyummaa keenya nuuf taasisee nuuf kenne dhuguma isiniin jedha. Namni na duukaa bu'uu barbaadu yoo jiraate waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa ofirra kaatee na duukaa bu'u jedhee akkuma dubbatee nutiisiisa kana bu'uura godhachuudhaan kiristaanonni fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hidhannee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa bu'u. Kanaafidha Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti qulqulluun Phaawulos ani garuu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin malee waan biraatiin of jaju waan biraatiin boonu narraa afagaatu jedhee akkuma dubbatee waa'een mormii fannoo waa'een yaada fannoo waa'een hammeenya fannoo jireenya keenya keessaa afagaatu ansa qophii keenyatti faaruu haaraa tokko yeroo dhiyoo kanatti gadhiifamee jira. Faaruu haaraa kana isin affeereen xumura qophii kiyyaa taasifata. Yesuus waaqaan taane hin ta'us gonkumaa. Muhammad ergamaa miti omtuu san ergine in ta'us maatuma quraanni samiin buune ofuma isaatii ka'e dhagaa gurraacha kaa'e waaqolee 300 keessaa kanaan hafeen. Cubbuu addaamii fi kaabaan gurraacha'e kun fafe. Elaamee ustaas koo Yesuus waaquma gaabbiin bo'uuf jirta guyyaa isaa dhuma. Kan isatti amane Induuta suma fayyisaadha inni qoricha addunyaa isatti amanii Yesuus jireenya. Sigaleera abbaa koo akka sigaletti abdiin godhadha. Qooda kotota walitti guurtee achi as baate. Yesuus waaqaan taane situ godhamoo sitirraa fudhata. Gaaf tokko gaabbuuf jirta wangeela Maatiyos 10 gubbaa dubbifadhu isheen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo qophii keenya guyyaa irraa waa hedduu akka hubattan waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo viidiyoolee kan biraa qindeessee qopheessee hanga wal arginutti nagaan tura. Wasbaatan Egzaabeer.